eegaan fiidhatee jiruu lafarratti garaa gachiitiin seenaa nagayatti. Arkafuun eegaan hordoftoota fi jaallatamtoota OGMC egaa guyyaa har'aa du'a gooticha keenya weellisaa akkasumas qabsaa aartist Nuhoo Muhammad Goobanaa sababeeffachuudhaan as Adaamaatti argamna. Egaan kan nu dudduuba argitanii sagantaa sirna gaggeessa gootichaati kan adeemsifamaa jiru. Waltajjii irra qabxiileewwan kakaa jiran dudduubarra kan isiniin geenyuudha kan inni ta'u. Egaan Nuhoon qabsaa'ota Oromoo hangafoota jajjaboo keessaa isa tokkodha. Akkasumas biyya keessaa jalqabee aga biyya Awurooppaa akkasumas immoo biyya Arabaa otoo jireenya fedhe jiraachuu danda'udha. Biyyuma kiyya harmee kiyyatti galee Oromiyaa kiyyatti galee qabsaa jechuudhaan biyyatti deebi'ee egaa dhukkuba garaa garaatiif saaxilamee erga waggaa baay'eedhaaf ciisaan ture booda guyyaa kaleessa boqochuudhaan har'a kan sirni awwaalcha isaa adeemsifamudha. Kanuma sababeeffachuudhaan keessummoonni garaa garaa akkasumas immoo aartistoonni, weellisoonni, jaallattoonni fi dinqisiifattoonni isaa uummanni Oromoo bal'aan as Adaamaatti argamaatti kan inni jiru. Egaan guyyaa har'aa akkuma dursaniis kan guyyaan awwaalcha isaatu adeemsifama. Kan irratti booda kan yaada uummattoota qabannee dhiyaannudha kan inni ta'u. Asumaan karaa OGMCtiin gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsaa Nuhoo Goobanaatiif jennata akkasumas maatii fi jaallattoota akkasumas dinqisiifattoota isaatiif immoo jajjabina hawwinaa ulfaadhaa galatoomaa turtiin keessan nu faana ta'u. Egaani sirna gaggeessa aartist Nuhoo Muhammad Goobanaatu gaggeeffamaa jira. Mee Nuhoon lubbuudhaan dabaree gaafa jedhan gaddaa akkamitti sitti dhaga'ama? هند درا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوتي خرادا إلمنا ما كم عليه الصلاة والسلام نبي محمد أشرف الخلق والأنبياء الرجالا أمم لفكنا الرا ندواني دوتي كراكين غرو نهو غوبانا دو كيستي كدا غدا إبساتشون هندن دامني في إبساتشو في اللي سجلينا ما شوفوتو nutti dhagahame akka ilma namaatitti akka Oromoo hundaatitti akka mataa kiyyaatittis
gadda guddaatu nurra jira jechuu barbaadeeti. Ayyee mee walleen kun fakkeenyaaf yeroo duraan afaan Oromoo illee raadiyoo cabsa jedhanii dubbataa turan akkuma kana Nuhoo Goobanaa, Jara Adam Haaruun, Doktara Kabajaa Artist Alii Birraa dhiyeenya kana immoo Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa dabalatee qabsaa'ota baay'een gama wallee kanaan qabsaa turanii aartiin mee qabsoo keessatti gahee akkamii qabdi jette? Bareedaadha gama aartiitiin aartii Oromoo jechuun keessattuu aartiin ibsituu ilma namaatii fi haadha teenya abbaa keenya kan irratti uumne lafa keenya aadaa keenyaa fi seenaa keenya poostaa ummata Oromoodha. Poostaa jechuun kanii fi bakka yaadde bakka miila keetiin gahuu dadhabdee fi bakka humna keetiin gahuu dadhabde qilleensarraanis ta'e balaliidhaan ittiin dabarfattuudha. Aartii ummata Oromoo jechuun balalii ummataatii fi dabarsituu fedha ummataatii fi fedha sabaa fi sablammoota biyyattiitii jeetan fudhadhaan akka mataa kiyyaatitti. Egaa Nuhooni biyya keessa jalqabee biyya Arabaa akkasumas biyyoota Awurooppaa dararaa baay'ee argeera. Qabsoo kanaaf even otoo aga barbaadetti mana barbaade keessa jiraachuu danda'u alas jireenya barbaade adeemsuu danda'u lakki biyyuma kiyyaa fi wareegama dhiyaas deebi'e. Dhaloonni har'a jirrus ta'e kabor dhufu seenaa akkanaa irraa maal barataa jetta cichoomina akkamii barachuu qabu? Bareedaadha galatoomii dhaloota har'a jiru dura xiqqoo waa'ee Nuhoodha adeemsa biyya keessaa fi biyya alaa isa jiru irratti waa xiqqoo wahin kaasuu barbaada. Nuhoon duuti isaa gadda ummata Oromooti. Osoo ta'u ummata Oromoo kan keessaa qofa osoo hin taane kan alaati wajjinis wal qabate gadda guddaatu ummata Oromooti fi ummata birallee kutee sadarkaa ijaarmaha Oromoon qabduu fi sadarkaa mootummaatitti illee gaddi guddaan kan wareegamuu jaallee Nuhootiin dhufe nama hundatti akka dhagahamu anis itti amana ummanni Oromootis itti amana eenyuunis itti amana jeetan yaada. Kanarraa kan ka'e akka lakkoofsa Awurooppaadhaa bara 2005 obbo Nuhoon qaama isaaniitiin biyya Yamanitti nutti dhufanii waliin taa'aa turre. Nuhoon qabsoo Oromoo keessattuu sirba isaa tokkummaa jee kan ummata akka waliigalatti sirbaa ture caalaa nutti dhufe akka tokkummatti jaarmaha Oromoodha. Isa amantaan gargar jiru, isa gosaan gargar jiru, isa kutaadhaan gargar jiru kan qubsuma biyya namaa keessatti akka gosaatitti ganda wal barbaadee wal bira qubatu Oromoorraa wanni eegamu waan kanaa miti. Yaa saba kiyyaa, yaa obboleeyyan kiyyaa walitti dhiyaadhaa isin akka ilmaan Oromootti wal qabadhaadha. Oromoo wanni dhabe tokkummaa. Dhiifama. Wanni Oromoon argachuu dhabe wal argachuu dadhabeef tokkummaa dhabuu isaati. Gandaan gargar baatanii hin qubatina, gosa wal hin gaafatina. Dhugaa jirtu fedhii Oromoo dubbadha waan Oromoon itti tokkoomuu fi waan Oromoon itti galma gahu qofa irratti ilmaan Oromoo tokkoomaadha. Kan juun biyya bartii yeroo hedduu dhufee nu gorsaa ture. Akka namaatitti Rabbi jazaa isaanii haa kafalu. Bakka bu'aa waldaa Oromoota kan Ooraay Oromoo Refugees Association Yaman isa jiru Jaalle Mamad Jibriil kaniif arraba biyya dhihaa jiran akkasumas barreessaa isaanii obbo Usee Walloodha. Obbo Taajuu jaallan hedduutu arra hireen isaanii ala taatee gara alaatitti bahanii jaallan kun illee hedduu bira dhaabbatan hedduu isas gargaaranii sirboota isallee ani didee galuu didee kan jiru kan sirni TPLF achitti isa hidhan mana hidhaatitti illee baay'ee isa rakkisaa turan san keessatti ilmaan Oromoo baay'ee bira dhaabbatan akka jaarmaha adda bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo walii galatti obbo Abbaa Washaa bakka bu'aa dhaabichaa adda bilisummaa Oromoodha. Akkasumas barreessaa yeroo sanii kan walii gala obbo Asraar Walloo jaallan keenya jaallan akka badhaasoo fi kanneen akka obbo Asaffaadha kanneen amantaa Islaamaatii fi amantaa Kiristiinaas waliin qabnuu fi Oromummaa walitti nuti hedduu isaaf jecha halkanii fi guyyaa dhaabbachaa turan bakka jiranitti dhageenyi isaanitti haa jiru sabrii fi jajjabina Rabbi isiniif haa kennu obboleessa keessan kan waan baay'ee waliin nu dhaabaa ture sana waliin dhabdee
وليد دبني أمة أوروبا هندوان وليد دبني ججبانا رب الراسين هم بسو جتشون بربادة كرامات Ayyee gaafii dhumaati dhiifama naa godhe miira keessa seenteetu jirta. Yeroo yaman turtan sana keessa hawaasni Oromoo qindoomina yookaan walitti dhufeenya akkamii qabaachaa turtanii akka lammii Oromoo taatanii biyya Oromaa turtan tokkotti jireenyi keessa maal fakkaata ture mee waan yaadatu qabda? Dhugaadha jireenya akka Oromootitti jireenya bareedaa fi gaarii qabna ture garuu Oromoon bakka ifuu dadhabee du'aan keenya kararratti ispaaltii irratti yeroo makiinadhaan ajjeefamu sababa eenyummaa Oromummaa dhabuutiin ummanni Somaaleetii fi koomnitiileen Somaaleedha dhiiga ilmaan Oromoodha kan kararratti ganna qabanii fi wareegaman maqaa koomnitiitiin waraqaa itti baafattee gumaa ilmaan Oromoo yaachaa turte kanarratti ilmaan Oromoodha wanni yaadadhu akka jaarmaatitti ijaaramanii of ijaaranii gumaa ilmaan Oromootii fi dhiiga keenya san akka hin nyaatamne qabsoo godhaniin dhiiga ilmaan Oromoodha san akka saba isaaniitiif oolu kan godhan jaarmaha Oromooti keessattuu akkuma reefu tuqe ooraanis haga dandahametti waraqaa miseensummaa tan ooraadha Oromoo Refugees Association Yaman taja'amtu uumuudhaan ilmaan Oromoodha isa fudhatanii hanga dandahametti isa kanaan jaarmaha qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jaarmaha bal'aa fi gahaa leenjii garagaraa kennanii ilmaan Oromoo barsiisaniinis ammas ni jiranii duris jiraachaa turanii ammas umrii dheeradhaa jajjabaadhaadha jechuun hin barbaade hedduu jaarmahoonni kun uummata Oromoodhaa walitti fidanii akka tokkoomnu akka karaa tokko waliin deemnu dhiigni keenya ganna qabne akka karaa irratti hin banne nutis bakka garagaraatitti sirnaan ala akka hin taane nama sirna dhabeessa akka hin taane hedduunus gorsaa turanii nu qajeelchaa turanii bifa jaarmahaatiin bifa gaariidhaa fi gammachuu keessa turreen gama kiyyaan akka ilma namaa tokkotti. Egaan weellisaa akkasumas qabsaa sabaa artist Nuhoo Muhammad Goobanaatu har'a boqotee boqochuusaa gaafa dhageessu miira akkamiitu sitti dhaga'ame? Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baay'ee natti dhagahamee jira. Keessi kiyya dhukkubsatee jira. Maaliif yoo naan jette Nuhoo kana umriin kiyyas dheeraa yoo ta'uu baate ijoollummaa kiyyatti waan inni jedhe san gaafsan yoo naa galuu baate ardha naa galee jechaadha. Maali jennaan tokkummaa gaafa inni jedhee lallabu keessatti gaafa dukkanaa gaafa namni tokko homaatu hubachuu hin dandahin keessatti rikaardii cabse jechuun hin danda'amu. Maaliif tokkummaan suni wanni inni yeroo san lallabaa ture ardhan tana akkam jiraa jedhee yeroo uf laalutti natti dhagahama jecha ana qofaa miti hayyoonni hundi irratti dubbataa jiranii duuti isaa du'a isaa qofa osoo hin tahin du'a kenna maraa dhukkubbii kenna maraa wanti nama seenessu yoo jiraate namni gaafa du'an qofa waliin boohan gaafa jiran walii boohu turte wanni inni tokkummaa jedhe suni maal akka ta'e hiini isaa sirritti namni osoo hubata ta'e baay'ee tokko ardha nama du'e namni martuu inuma dhaabbata abbaan fedhe yoo du'e jedhaan du'a nama eega du'e ima dhaqan garuu wanti jiru maali gaafa jiran walii boohu akka Muhammad Amin Imroo dubbatan san gaafa du'e boohu osoo hin ta'in gaafa jiran hangam dhufnee wal hubataa jirra hangam walitti dhufuu qabna waan jedhu natti dhagahama. Kanaaf Nuhooni nama dhamni jennu keessa namni du'a jira nama du'e jedhan keessa isa tokko jedhee keessi kiyya baay'ee na dhukkubsatee jira. Rabbi jannata isaa haa hiru. Rabbi jannata isaa haa hiru deddeebiin dubbadha. Warra maatii isaa immoo Rabbi haa jajjabeessu. Uummata Oromoo gara fuula duraatiif namni du'a walii boohu miti gaafa jiran wal quba qabaachuun dirqama akka ta'ee fi itti yaadulleen akka barbaachisu kana asumaan dhaamsaa dabarfadha. Hadaraa jedhaa walii haa yaannu ammas kaanu Nuhoon du'e kahafes jira kamman akkasii yoo isaas dhabne kabirallee himin jira jechaadha. Maatiin isaatu jajjabeessuu nama gaafata. Maatii akkamitti akka biraa deeme namni hundi hubachuu qaba. Maatii kanaaf waan silaa gargaaruun barbaachisu waan humni isaa danda'u namni hundi xiqqaa guddaa akka hin jedhamnetti dhiiraa dubartii akka hin jedhamnetti gargaaruu qabanii ka jedhu dhaamsa dabarfadha. Ayyee yeroo baay'ee weellistoonni Oromoo namoota baay'eetu jiru kan osoo waan qabaatin yookaanis immoo wanta qaban investirratti godhanii dhimma qabsoo Oromoo kana irratti gama aartiitiin ashaaraa isaanii kaahan hin jiru. Yeroo baay'ee akkuma tamma duraan naakaastee turte isaan bira hin dhaabbatamu akkana gaafa isaan duran qofa waliif bu'uu yookaan boolla wal kaanii deebi'uudha.
Mee xiyyeeffannoo akkamiitu artistoota Oromoo akkas gama kanaan jiranii xiyyeeffannoon akkamii laatamuu qaba? Hawaasni bifa kamiin isaan millachuu qaba jettanii dhaamsa situmura? Sirriidha. Namni gaafa du'an yoo boos baatte waan hiika qabu nan fakkaatu. Nama bootte jechuun nama jaalachuu jechuun nama eegaa namaaf yaadu jechuun yoo dhugaa taate gaafa jirru kana ammaayyuu namni dhibamee jiru jira. Fakkeenya halluu daawwee taa fudhannu namni akka isiis kabiraa ka dhiirallee jira artistoonni jechuu kooti. Kana hundaayyuu waanuma gargar namni yoo waan namaa godhu dhabe dhufee nama bira dhaabbatee goddanyaa kiyya yookaan hiriyyaa kiyya waan isi hamaaru rabbi si haa fayyisu jedhee yoo si bira dhaabbate akka waan qabeenya guutuu sii kennetti itti ilaalamaa jecha. Kuni keessoo kenna hundatti dhagahame yeroo mara namni seenaa haasa'uu fi seenaa boohuun bichaan hiikamiti. Wal bira dhaabbatu gaafa jiran sanitti humna qabaniin qabeenya qofaami gaafa qabeenya dhabdee yaada naaf kennite akka waan naa gootetti itti ilaalamaa jechaadha. Kanaaf gara fuula duraa ammumaayyuu daangaan nama seenaa bichaa haasa'uu hin qabu. Ammumarraa tanuu hootana ardharraa jalqabnee jechaadha. Namni hundi hayyuun hundi ulamaa'iin hundi beekan hundi daangaa waan nama seenaa isaa boonnu amma booda seenaa boo'u osoo hin ta'in osoo inni jiru itti dhufnee itti dhiyaannee manatti bakka inni galu sanitti waan isaa danda'u namni wal bira dhaabbatee artistoonni ati namni wallaa hayyuun tokko du'urraa wallaala mileeni dhumu wayya. Artisti jechuun taphaa miti. Daawwitii jechaadha nama keessatti uf laala keessatti uf laalta waan kaleessa hin dhagahin waan kaleessa hubachuu hin dandahin nu hubachiise har'a gaafa inni tokkummaa jedhu san tokkummaa maal akka ta'e gaafsa yoo baruu baanne har'a tanatti nuti nuuf ifaa jechaadha. Kanaaf akkasitti uummanni Oromoodhaa kan jiru bakka hundatti yeruma du'aa nama walitti dhufuu osoo hin taane yeruma du'aa seenaa walii dubbachuu osoo hin taane kallattiidhaan mana walii dhufanii bakka inni dhibame dhaqanii waan godhuun isaa danda'amu waan godhuun isaa danda'amu yoo dhabeeyyuu jechaadha qalbii fi qaaman wal bira jiraatanii waliif yaaduun waliif boo'uun gaafsan ture osoo jiru waliif haa dhaabbannu waliin haa dhaabbannu jedha. Goobana artistii qofaa miti. Goota Oromoon qabdu keessaa hangafa. Artistii goobana gaafa nu ijoollee turre gaafa alaa dhufu gullalleetti simannee uummanni keenya gaafsan umrii qeerroo har'aa kanarra turre warri baras turtan hin beektu akkamitti uummata keenya wanni inni jedhe lafan buune wanni inni faarse ima taate qabsoo Oromoo dargaggeessa Oromoo qabsootti galche. Nuu nama tokkoo miti barsiisaadha. Waltajjii lammaffaan yaadadhu keessaa yuunivarsiitii Finfinneetti waggaa 30 irraa akkuma alaa dhufeen waltajjii sanirratti dhaamsi inni dabarse kan gaafsan ture kun lubbuun hin jiru kun biyyaa bade kun akka hin taane ta'e har'a garuu kan lubbuun hafe kan akka keenya seenaa isaa san yoomiyyuu hin dagannu nuu nama tokkoo miti. Qabsoo Oromoo chigginyi inni dhaabe ammallee ta guddate ta daraartu malee ka gadi deebituu miti. Nuun nama tokko har'a lubbuun dhabnullee inni boqatullee seenaan isaa duubatti hin deebi'u. Qeerroon kun uummanni keenya kan bara baraan isa yaadatu maqaa isaatiif kan siidaan dhaabatu artistoonni keenya amma jiran seenaa akka isaa akka uuman akka hojjetan ummata ofiitiif quuqamuun iddoo guddaa akka qabu beekuu qaba. Baras gaafa nuun Saudi Arabiyaa mana keessatti kiliipii hojjetu gaafa Gibsitti Kaayirootti osoo uummanni Arabaa dararu achitti wanni hojjetee Oromoof erge Oromoo asiin gahe Oromoo hin kakaase Oromoo hin barsiise karaa itti agarsiise Oromoon akka biyya galu Oromoon waa'een diaspooraa irraa miti dura isatu faarse isatu sirbe nuwoo kan dagannuu miti. Kanaafuu faana isaa qabannee har'a gaggeessaa isaa tolchine naamusaan tolchine seenaa isaa immoo bara baraan cimsuu qabna jechuudha. Warri lubbuun jiru osoo hin jirru ijoolleen isaa homaan taatu maatiin isaa hin dararamtu. Uummanni keenyas waliin nu
abadan waan isarraa qusannu qabnu nuho caalaa homaan qabnu iyyuu turre kilippiin inni 200 ol hojjete haqaan kana hin himamneeyyuu hundallaallee hin beekneeyyuu malee kan akka nuho Oromoo hojjete hin jiru qabsoo keenya finiinse hin jiru kanaafuu tasgabboofne waan gootne hojjete itti fufu malee hin dhaaban waan gootne hojjete cimsanii itti deemu malee duubatti deebisan kanaafuu lubbusaa rabbi nu haa maaru naamusaan qeerroon keenya akka sagantaa gaggeessaa kana tolchu ga'eessaa hunda akka taphatu dhaamsan dabarsan galatoomaa. Si argitanii hamileedhaan naa geeggeessaa isiniin jecha ammallee keessummaa warra Minisootaa bakka bu'ee haasawa gabaabduu nu dabarsuuf biraa qaba obbo Mul'ataa Guutuu isaan na biratti argitan kana haasawa kaa warra Minisootaa Oloraadoo jedhan abbo akkas jala bakka buunee haasofna jedha carraa gabaabduu daqiiqaa gabaabduu kenneefii jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقرأي كنا وري أمتي جرسنا قبل نجاة توبة جرتن قد تكون مو وصو إسلام الجنة كريستيان الجنة أمتا إثيوبيا بوتو سبا سبوتا سدت من سد كبيرة كيس جرو قد تياج جنة نجامة جرتو. كنا رتنا عنسى إنفما نابدا أرك أنسرا نرى قد كنا من أركتين جرونا فكاتا مال بيوجدن أنا باطل لما فوز كيس جرا نوه أوكي أكاري نوه غوبنا سينا إسارتي وانا ندرجة وصوت ما كان بين رتي أرهي أرجعتي أنا بيامبا كيسكتي لما كان itu بيامبا كيسكتي لما تدري بقاتين تري أنا سنامي كا بيجي تكتير كتير para kuda sagal torbata mija dulu mak yang belakang ada ni gitu. Waan isin jettan mara galmaan kennaa bakka nu qabaa bakka kennaa fi qeerroo keenya tafi babareeda kanaan qindaa'ee dhufee haala tabaati guyyaa kana mana ittise bakka nu kennaadha guyyaa galatooma. Galatooma ulfaadha rabbi sinaa guddisu sadarkaa guddaadhaan isinaa ga'u guyyaa har'aa guyyaa abbaa kennaa guyyaa obbo Nuhu Muhammad Gammadaa bareechisuudhaaf haala kana dhuftanii
nu tola nu gammada jazaara bisini haa kafalu jedha sagantaa keenya ka akkuma qabannetti karaa manguddootatiin itti fufnu ta'a qeerroon keenya galatooma bakka nu qabadhaadha bakka bu'aan Minisoota haasoo isaa nu haa goolabu haasoo gabaabduu qaba waan ta'eef haasoo isaa geeffatee gara sagantaa itti aanutti qabina qeerroon keenya bakka nu qabadha koreen keessummeessituu mootu qeerroo keenyallee manguddoota keenyallee bakka nu qabsiisadha bakka dhaabatanii fi haala nu mijeessaa isiniin jenna kabaja argadhaati ulfaadhaa bareeda jirra haala kana marti keenya ofirratti amiira ta'anii ajajaa kee ofirratti taane guyyaa kana haa bareechinu isiniin jenna haala saniin qeerroo keenya bakka nu qabadhaa duubatti deebi'a warri qeerroo fi qarreen akkasumas namoota jaarsoliidhaa fi warra umuriidhaan nu caalaniif bakka kennaa fi yeroo tokko obboleeyyan keenya waraana geeffannume takka waraana geeffannu waan tokko reetii isiniin jedhee ture wanti aadaa keenyallee irraanfataa jirra maal yoo jenne amma geggeessaan deemaan jiru nuti karaa baankiitiidha haa ta'u wanni jenneef dhimma kana cibsuufi ayyoo na eebbisi jennaan taduruu dhabii akkas akkan taane mee achitti nama waa galmeessuun argine birrii guddaa isinirraan barbaannu qabu akkuma guddisee kennaa namni birrii 200 dhibballee achitti nuu galmeessa aadaa kennan dagatina walgeeggassuu waan kaleessa jiru waan kana beeytee itti nuu fufa maal namni as dhaabbatu kuni nama kuma meeqaanii ka herreegamu garuu wanni achitti galmaa'ee jiru baay'ee nama gaddisiisa kanaaf isa kana itti fufa nuu galmeessa homa qabdaniin homa harkaa jiruun akkaawwantii namni barbaadan isin harka jira cheekii namni kennuu barbaadan achi baankitti kennitanii namni beektee waadaa seenuu barbaadanillee achumatti seentanii garuu amma akka argutti nuti aadaa qabna namuma hundaa hin geggeessina hayyuu haaganaa kana dhiisaati akka amma arginu garuu baay'ee nama saalfachiisa kanaaf warri as jirtan kun hundi isaatu hirmaadhaa homa dandeettaniin jechuu homa dandeettaniin hirmaadhaa Diganda chisenu rahumurade aegana bidabe jiru la parati gerada chidinsena lubbuudhaan darbuu gooticha keenya weellisaa akkasumas qabsaa Nuhoo Muhammad Goobanaa hordofee har'a sirna awwaalcha isaatu adeemsifamuudhaaf sagantaa qophiirra jirama. Mee gadda akkamitti isinitti dhaga'ame isin akka nama tokkootti gooticha akkasii dhabuudhaaf?
gadda guddaatu nutti dhagama. Maqaan kiyya obbo Nuuree Muhammadin jedhama. Jiraatuma magaalaa Adaamaati. Nuhoon uummata Oromoo tokkoomsuu keessatti shoora guddaa taphatee jira. Qooda isarraa eegamu hunda bahatee jira. Oromoo tokkoomsuu tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa ergaa dabarsaa ture. Arra gadda guddaatu nutti dhagama. Nama goota tokko dhabne goota hayyuu qabsoo Oromoo keessatti shoora olaanaa taphataa ture dhabnee gadda guddaatu nutti dhagama. Ayyee egaa akkuma sinnaa kaastanii turtanii Nuhoon ijoollummaa isaatirraa jalqabee qabsaa ture biyya keessa biyyoota Arabaa akkasumas biyyoota Awurooppaa garaagaraa irrallee deddeemee osoo jireenya qananii ta'e jireenya gaarii ta'e jiraachuu barbaadu garuu armee kiyya eenyutti hin dhiisee deema uummatuma kiyyaaf qabsaa dhiyaas deebi'ee jira. Seenaa kana irraa dhaloonni borii maal barachuu qaba? Kaarra jiran akkamitti of yaadachuu qabu jettus? Hedduu gargaarsa guddaatu godhamuufii qaba. Nuhoon gaafa bara jireenya isaanii keessattis gargaaraman turre. Qabsuma kana keessa ture. Uummatuma Oromoo tokkoomsuu irratti rarra'aa ture jechuudha. Dalagaadhaa ture. Arrammoo gadda guddaa isaa awwaalcha isaa kanarratti nutti dhagahama. Ilmaan isaanii warri isa duuba hafe maatiin isaa akka gaariitti gargaaramuu qaba jeetiin amana. Gargaarsa uummata Oromoo irraa qarshii tokko yoo darbamu taate miliyoona meeqaa jechuudha uummanni Oromoo. Kanaafuu qabsoo guddaa godhee jechuudha. Ayyee kana irratti fakkeenyaaf amma wanta akkasii kaasaa artist Nuhoo Goobana gama walleetiin ni qabsa'aa ture. Qabsoon kan hidhannoon jira, kan walleen jira, kan kallattii garaagaraatu jira jechuudha. Sirbi kun yookaan immoo aartiin kun ka amantaa akkuma jirutti tahee qabsoo keessatti gahee akkamii qaba jettume sirba kanaan uummata sochoosuun, uummata dammaqsuun, sagalee uummataaf ta'uun, uummata sagalee dhabeedha akka uummanni walitti dhufu tokkummaa keessattis ta'ee qabsoo keessatti walleen gahee akkamii qabdi jetta? Gahee olaanaadha qaba. Gahee olaanaadha qaba. Akkuma qabsoo hidhannoodhaa daran uummata kasossoosuu jechuudha artistiin. Kanaafuu qabsoo uummata Oromoo keessatti tokkoomsuu keessatti shoora olaanaa taphatee jira jechuun Nuhoo Goobana. Dhumarratti dhaamsa uummata Oromootii dabarsitan yoo qabaattan? Maatii isaa cinaa akka dhaabbatu uummanni Oromoodha. Arna inni lubbuun dabree jira. Gargaaramaan turre dhugumatti uummata Oromoo keessatti gaafa bara lubbuun jiruu isaanii keessattis gargaaramaan turre amma maatii isaa hedduu uummanni Oromoo bira dhaabbatee kunuunsuu qabaan jedha. Sirna awwaalcha artist Nuhoo Muhammad Goobanaatu gaggeeffamaa jira. Nuhoo Goobanaa keessaa sirba isaa kan yaadattu qabda? Sirbi isaa takka lama jedhee sitti himuu hin danda'u. Sirbi isaa hundinuu kan onnee nama cabsudha. Sirbi isaa tokkummaan inni sirbee lallabanne kan jedhaa ture nu qabsaa'onni jenne nu birmadhaa nu jabeessaan jedhaa ture san faayoodhaadhu bakka waan biraa keessa na seensisa. Nuhoo jechuun anaaf bakka akka abbaattis akka akaakayyuu kiyyaattis akkuma Jawaar barreessee ture sanittis inni yoo xiqqaate dhaloota sadii qabsoo kanaaf qopheessee baasee dhaadhee ture. Ani bakka wanni ani irraa bara guddaa biraatti tokkummaa Oromootiif nama dhaabbateedhaan nama jireenya isaa guutuu Oromoodhaaf dabarsee dagatamuu qabu ture dagatamee namoonni biroo akkasitti osoo dagatamuu baatanii Oromoon tokkummaadhaan osoo jiran osoo jajjabeeffatanii bareedee yaada. Nuhoo egaa akkuma ati kaaste waggaa baay'ee qabsaa ture Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf Oromummaadhumaaf osuma qabsaa'u addunyaa kana irraa boqotee jira. Dhaloonni har'aas ta'e kan bor dhufu seenaa akkasiirraa maal barata jettaati? Seenaa akkasiirraa wanni inni baratu gootummaa isarraa barannaa tokkummaadhaan dhaabbachuu tokkummaadhaan qabsaa'u garana osoo hin jenne jijjiiramoo osoo hin taane akkuma ganama dhalateen Nuhoon hamma isa dhumaatti osoo jibbaa takka Oromoo biraa hin argamin namoonni tokko qabsaa'anii dhumarra seenaa isaanii xureessu seenaa keenya ganamaan osoo hin taane hamma galgalaatti irra ciccine wanni fedhe yoo dhufe tokkummaadhaan saba isaaniitii sagalee ta'uu akka qabnu isarraa hin baranna jechuudha. Dhaamsa xumuraa ka qeerroodhaa dabarsituun qabda? Qeerroon baay'ee wal dheebunnee jirra adda fagaannee jirra. Guyyaa har'aan osuma gadduu wanni baay'een na gammachiisu nama baay'ee asitti argaa jira. Abdii kutachuu hin qabnu guyyaan jaalala guyyaan tokkummaan keenya itti mul'atu wayiin dhufa jedhee yaada. Tokkummaa keenya bakkuma jirratti haacimsannee jechuun barbaada. Baay'ee ulfaadha guddaa qabda. Qabsaa akkasumas immoo weellisaa kabajamaa guddaa keenya artist Nuhoo Muhammad Goobanaatu boqotee boqochuu isaatiin gadda akkamiitu isinitti dhaga'ame? Boqochuu isaanii baay'ee gadda guddaa nu dhaga'ame. Nama guddaa tokko dhabne nama Oromoo hin qaba jedhu aarsaa guddaa kafalee yeroo baay'ee aarsaa guddaa uummata kanaaf kafale. Kanaaf nama qabna Oromoon qabdi jedhu tokko keessaa waan guddaa dhabne nama guddaa dhabne. Kanaaf waan gaddaa nama uummata Oromoo maraan
sabrii isin haa godhu jajjabeennaaf waa inni dalagaa inni dhaama taasisan bakkaan ga'u tokkummaa akka jedhu san tokkummaa uummata Oromoo yeroo baay'ee inni faarsaa ba'e san akka bakkaan ga'u dhaamsa. Ayyee egaa qabsoonni kallattii garaagaraatiin hin qabsaa'ama. Inni guddaan walabummaa fi bilisummaa biyya ofiitii fi nuhun immoo gama sirbaatiin yookaan gama walleetiin kan inni qabsaa'aa ture sagalee uummata Oromoo dhageessaa ture. Aartiin kun qabsoo keessatti gahee qaba jettuu isin? Aartiin qabsoo keessatti gahee guddaa qaba. Gahee guddaa. Wanni guddaan qabsoon guddaan aartii keessa jirti. Isa saniin yeroo umrii isaa guutuu ittiin ibsaa ture, ergaa dabarsaa ture. Ammas dhaloonni dhufu sun san irraa kan fudhatee san qabatee bakkaan ga'u akka qabu nu dabarsaa ture dhaamsa guddaa. Egaa nuhooni biyya keessaa jalqabee haga biyya alaa ga'u qabsoo garaagaraa godhaa ture. Wallee isaatiinis qabsaa'aa ture. Osoo biyya alaa bakka barbaade jiraachuu danda'u biyyuma kiyya armiidhuma kiyya irra jiraadhee falmaa dheedhiyaas deebihee egaa guyyaa kaleessaa wareegameeti kan inni jiru. Isin meemee dhaloonni bor dhufu seenaa akkasiirraa maal barachuu qaba jettu dhaamsa isa xumuraa? Seenaa guddaa waan guddaa nu dabarsee jira. Waan guddaa akka nama kamiitu qabeenya horatee horii horatee waan barbaade horachuu waan barbaade danda'uu danda'a akkuma kamiinu. Kana hundaayyuu uummata kanaaf jechaaf. Uummanni kun waan sanii beekee biqqaan guddaan dhaloonni dhufus waan san qabatee bakkaan ga'uu akka qabu dhaamsa nu dabarsa galatu. Egaan guyyaa har'aa weellisaa gameessaa akkasumas immoo qabsaa'aa Oromoo aartist Nuhoo Muhammad Goobanaatu boqotee kanaaf asitti sirna awwaalcha isaatii fi sirna adeemsifamaa jirudha kan nu argaa jirru. Gadda akkamiitu sitti dhagahame akka nama Oromoo tokkootti meemee nama kana dhabuudha? Baay'ee gadda guddaan nutti dhagahame. Aartist Nuhoo Goobanaa kun nama beekamaa nama biyya Oromoo kanaaf wareegaa qabsaayaa maatii ofii osoo hin guddisin biyya kana guddisa jedhee lubbuu ofii osoo hin guddisin biyyi tun haa guddattu jedhee nama qabsaayaa turee fi biyya kanaaf nama wareegaa ture waan ta'eef duuti isaa kun gadda guddaa gadda kana hin jenne natti dhagahama nuttis dhagahama uummata Oromoo hundattis dhagahamaadha. Ayyee yeroo baay'ee nuun kan inni ittiin beekamu sirba tokkummaadha. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa kiristaana islaamaan nu haddaan hin baanu kan jedhu. Dhuguma wanta akkasii aarsaa kana kaffalee akkuma isin amma kaastan yeroo baay'ee biyya alagaas ga'ee as deebi'ee garuu Oromummaa kiyyaaf falmadha jedhee otoo rooroo kamiifuu harkan kennin akkana ta'eera. Egaa guyyaa har'aa immoo duuti kamuu mana nama kamuyyuu osoo hin tuqiniin hafuuti har'a gaggeessaa isaati. Mee isin uummata Oromootiif dhaamsa akkamii dhaamtu? Mee tokkummaa kana wajjin wal qabatee qabsoo jabaa inni adeemsaa ture irratti xichee har'a lubbuudhaan dabare kana dhaloonni dhufu akkamitti itti fufsiisuu qaba jettu? Kanumatti aansee tokkummaan inni dabarse kun nuuf mastaawiti yookaan ifaadha jechuudha. Kanuma qabannee uummanni Oromoo kan dhalaa lafa ol deemus taanee kan amma lafarra jiru hundi kennayyuu jechuudha. Tokkummaa kana amantaan osoo addaan hin baane sabaan osoo addaan hin baane baya seensa osoo hin jenne tokkummaa kana hundi kennaa akkaatama inni lafa kaayee kanatti tokkoomnee biyya keenna kana Oromummaan teenne tunii fi Oromummaan teenne tun akka guddattu akka galma geettu akka bakka geettu tokkoomnee wal gorsinee wal gorfannee xiqqaa guddaa odoo hin jenne tokkummaa kana jabeessinee gara fuula duraattis ilmaan kennallee tokkoomsinee biyyi teenne tun Oromummaan teenne tun akka fiixa baatu taasisuu nan barbaannaa jedha. Guyyaa awwaalcha gooticha aartist Nuhoo Muhammad Goobanaati. Mee du'a isaatiin maaltu sitti dhagahame akka Oromoo tokkootti? Akka nama Oromoo tokkootti hedduu takka baay'ee gaddisaan dhagahamee jira. Namni kun qabsaa'aa Oromooti. Hedduu takka aartii qofa irratti osoo hin ta'in qabsaa'aa Oromooti yoo jaamanii danda'ama. Aartii Oromoodhaa akkaataatti aartiin Oromoodhaa as gahee guddaa nama taphateera. Waa'ee tokkummaa Oromoo irratti ammas inni guutuma Oromoo irrattu nama umurii isaa guutuu jireenya isaa guutuu Oromoodhaaf dabarse yoo jaamanii danda'ama. Itti xiqqaataa jechuudha. Maaliif jennaan qabeenyi qabuun waan qabuun hundaan uummata Oromoo bira kan dhaabbataa ture. Gargaarsa waan ta'eef harkatuun biyya baqaa keessatti akkasuma biyya hunda deemuudhaan qabeenya harkatees Oromoodhaaf hedduu gumaachaa ture. Nama qabsaa'aan akkanaa duudhaaf hedduu takka gaddi guddaan akka uummata Oromootii fi akka kiyyatti illee natti dhagahamee jira jechuudha baay'ee.
Ayyee egaa akkuma tinaa kaastee nuhun biyya keessaa jalqabee biyyoota Arabaa aga biyyoota alaa baay'ee naannahee garuu biyyuma koo keessa taa'ee qabsaa'uu wayyaa hidheetu deebi'eera. Biyya alaatu akka barbaadetti jiraachuu danda'u. Dhaloonni ammaas ta'e kan bor dhufu seenaa akkasii irraa maal barate itti yaaddaa maal barachuu qabas immoo itti? Ani dhaloonni fuulduratti ka darbees ka ammaan tana ka fuuldura dhufus wanti inni irraa baratu qabu tokkoffaa namni biyya ofii keessatti illee akkaataa itti qabsaa'uu danda'u jiraachuu isaa. Lammaffaa namni biyya ofii keessatti biyya namaa keessa qabsaa'uu daran biyya ofii keessattis akka artistii keenya Nuhoo Goobanaatti gahee guddaa asitti akka inni taphatetti akkasumas asitti gumaacha guddaa godhuu dandeessaa jechuu qabsaa'u uummata Oromoo irratti jeetii yaada. Sirba Nuhoo Goobanaa keessaa kan yaadattu qabdaa? Eenyuun qaba? Kam qabda? Tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa kajoo faraa yaadadha. Mee sirbi kun qabsoo keessatti gahee akkamii taphatee tokkummaa Oromoo keessattis immoo hagamii barbaachisaa waan ta'e wayii kakaaseeraa qabxii baay'ee tuqamuu qaban achi keessatti kaaseera. Mee sirbi kun hiika akkamii qabaa akkasumas immoo aartiin qabsoo keenya keessatti gahee akkamii qaba jetta gaafii kuusa xumuraa? Aartiin uummata Oromoodha baay'ee guddaa gahee tokkummaa Oromoo irrattis baay'ee cimaa ture. Hedduu takka illee gahee guddaa taphatee jiran jaa. Akka immoo gaafii keetitti aartii kana keessatti namni qabsaa'uus akkaataa inni itti danda'u gahee waan ergaa ifiillee akkaataa itti dabarfachuu danda'u gahee guddaa achi keessaan aartii keessaan dabarfachuu akka dandeessu. Fakkeenyaaf amma wallee isaa irratti tokkummaa kajoo irratti uummata Oromoo guutuudhaan tokkummaa irratti kan dalagame jechuudha. Uummanni Oromoo wal taadhaa tokkummaa irratti tokko yoo taatan wal taatanii wal taatan biyya tokko taatanii ijaaramuullee dandeessanii jee kan inni yaadeefsaniif jechuudha. Guyyaa har'aa sirna gaggeessa awwaalcha aartist Nuhoo Muhammad Goobanaati. Nuhoon siif eenyu ture mee? Egaa duraan dursee Nuhoon wareegamuudha haalaan gaddee. Nuhoon artistii Oromoo artistii guddaadha. Dhugaa seenaa Nuhoo yeroo dubbisu baay'ee takka dhagahame akkaataa inni duraan itti ka'ee bakka amma jiru kana ga'e hoggan seenaa isaa dubbisu bakka Nuhoon akka nama tokko akka hin ta'in artistii Oromoo guddaa dhugaa nama baay'ee guddaa dhabne akkuma amma durallee artistii keenya guddaa jaalatamaa kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa dhabnetti isallee irra dhabne jira. Saniifuu Nuhoon anaaf nama tokko osoo hin taane artistii meeqa dhabne irraan lubbuu tokko dhabne malee artistii meeqa dhabne. Egaa Nuhoon gama walleetiin qabsaa wallee baay'ees baaseetti jira kan ittiin beekamu kan beekamtii guddaas jaalatamummaa guddaas argate ergaa isaattis dabalatee jechuudha. Sirba tokkummaa jedhuuni. Sirbi sun meemee akkamitti ilaaltamee sirba sana keessaa akkamitti xiinxalte? Sirba akkuma jette Nuhoon sirba baay'ee baase sirba isaa kan inni haalaan jaalladhu tokko isaa ammas tokko Oromiyaa yoo sanni tokkummaa jiru kun sirba haalaan paawar guddaa qabu. Maaliif achi keessatti jechoota inni fayyadamee fi akkaataa inni uummata Oromoodhaa kana walitti qabuudhaaf walaloo fi yeedaloo fayyadamee wanta godhe haalaan garaa nama nyaata. Sirbi sun sirba ammallee sirbi sanarraa kan ajaa'ibe sirba yeroo hunda ergaa dabarsu ammas sirba yeroo tokko hin dulloomne jechuun yeroo hundaa hojii deema. Osuma lallabuu dabree sirbi sun dhugaatti ammallee sirba yeroo hunda ni qaba yeroo hunda naggeeffadha na boochisa yeroo naggeeffadha waan sajaa boqosaa jechuudha. Mee walitti dhufeenyi qabsoo fi aartii akkami? Aartiin akkuma beekamu ispeeshaalii qabsoo Oromoo keessatti aartiin baha guddaa qaba. Qabsoo Oromoodhaa jalqaba kan eegalte aktiivistii nama osoo hin taane aartiidhaan eegalte amma inni akkuma fudhatu Nuhoon kan inni dirraa dhalate achirraa ka'ee biyyoota alaa kana keessa naannee biyya deebi'ee garuu biyyoota deemu kana hunda keessatti aartiidhaan kan inni bifa muuziqaatiin uummata yaamu ture. Muuziqaa wallisuu jaalatee osoo hin taane waan aartii kanaatu paawar guddaa qaba uummata wal qabuudhaaf. Maaliif gurra bifa gabaabaadhaan sagalee yookaan immoo walaloo gabaabduudhaan ergaa guddaa dabarsaa keessatti saniifuu aartiin qabsoo keessatti gahee guddaa qaba. Aartiin namni jabeessuu qaba. Artistoota jabeessuu qaba. Egaan weellistoota baay'eetu jiru kan humna dhabanii yookaan gargaarsa dhabanii sirba baasanitti maallaqa itti dhabanii of dudduubee deebi'an abdii kutatanii garuu faallaa kanaatiin Nuhoon bara durii irraa jalqabee biyyoota alaa garaagaraa irras naannaheera biyya keessatti illee akkasuma aarsaa gurguddaa kaffaleera meemee. Artistootni amma jiran kun xiyyeeffannoo akkamii uummata biraa argachuu qabu jettame. Artistiin yeroo baay'ee namni duunaan wal geggeessuudhuma gaafa sana walii bahuu seenaa qofa himuudha.
yeroo jiran yeroo dhukkubsatan akkamitti maatii isa bira dhaabbachuu qaba jettame mee kan nuhoo kana irraa taajjabbii irraas dabalateeti uummanni keenya bifa kamiin artistoota isa kunuunsuu qaba jettame. Waa'ee nuhoo kanarratti amma ogee idaa dhangada galgala gisduu naan jaan gisee akkatti nu hunduu naan jaan masara dhaabaatu na durdufe maaliif dhugumatti masara dhaabaa dubartii jabduu Oromoon qabdu akka ni rifadhe bakka du'a isaa caalaa ishiitu wanta nu godhe maali uummata Oromoo hudduu qullaa nama hudduu qullaa deemu ture osoo nu haaraan ta'an du'ee mana karaa keessaa reeffa isaa baate dhugaa Oromoodhaaf qaanyii guddaa ture garuu immoo ishiin ishii fi guruupii ishiidha osoo nu lubbuudhaan jiru nama walitti qaba uummata Oromootti itti lallabdee kan inni meeqa ishiidhaan maallaqa dantaan keetiif guutamee naamin jee ishii wanni godhu ture maallaqa walitti qabdee osoo inni du'e osoo inni lubbuun jiru mana bitanii fi mana karaa keessaa baasan. Asiin karaa kanaan ishii masara dhaabaa hedduu dinqisiifachuu fedha. Asitti kana immoo akkuma ishii kanatti osoo artistoota osoo hin duune osoo inni lubbuudhaan jiru gargaaru. Maaliif aartiidha. Aartii keessatti artistoonni keenya akkuma beekamu artistoonni Oromoodha. Ispeeshaalii amma ijoollee amma xiqqoo viidiyoo kwaaltii qabu dalan haatu bu'aa xiqqoo illee argata malee. Amma warra akka nuhoo warra akka libirraa warra akka haloo warra akka zarii wadarii warri duraan aartii Oromoodhaa achirraa kaasan qabsoo Oromoo ofaa isin gaankuun wanta akka wanti isaan qabsoo argatan jiru wanta akka wanti isaan argatan jiru saniifuu osoo inni lubbuu jiru gargaaruu qabanii san gubbaraan ammoo aartistoonni Oromoo kaamma jiran wal jabeessuu qabu tokkummaan dalaguu qabu namuu kophaa deemuu osoo hin taane waan danda'u wal fidanii beekumsaa wal fidanii aartistoonni jabaatanii wajjin dalaguu qaban. amantaan addaan qoodamnee waliin dhiibnu biyya keenya misoomaa fi tokkummaadhaan gara fuulduraatti oofna wallaalaa keenya rabbi nu haa beeksisu beekaa keenya rabbi nu haa bulchu ilma keenya jannatatti rabbi nu haa simatu galatoomaa taata qabsoon ilma kiyya kabajamaa gara fuula rabbii deeme kana odoo amantaan hin daangessin qabsoo saphaatiif qabsoo saphoonaa ta'utu nama kana hunda amantoota jiru hunda bifa tokkoon asitti akka hirmaatan asitti akka argaman kan godhe adeemsaaf kaayyoof karooraaf sabboonummaa amala isaati sadarkaa kana kan gahuu danda'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jiruu durri ofii sanuu durri garaa jedha Oromooni. Hunda dura tokkummaa keenya yoo ijaarre fi yoo keessa keenya wal hubanne
amantaan nun diigu, amantaan nun qoodu, amantaan hin qoodamu. qabiyyeen walleelee Nuhoo Goobanaa mirga haqaa fi bilisummaa irratti kan xiyyeeffatan gabrummaa kan balaaleeffatan ummata Oromoo qabsoodhaaf kan kakaasan jiruu fi jireenya ummata keenyaa jaalala walqixxummaa tokkummaa irratti kan xiyyeeffatan waan ta'aniif ergaan isaanii baay'ee guddaadha. amata dheeraa amata hedduu amata 35 ol qabsoo waliin goone yeroon ani isa beeku keessatti nuun takkaa firasaa warrasaa ilmaansaa hin jenne guyyuu bilisummaa ummata Oromoo wajja nama mo'amee mataan qabamee jiraachuu danda'u miti. Daangaa Oromiyaa ja eenyummaa Oromoo ja afaan Oromoo ja aadaa Oromoo ja kana keessaa waan tokko waan nama isinii tuqeetiin dubbii isinirraa gabaabsaa. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa hojji turre obboleessi kiyya ilmoolleen asuma hojji jira. Oofisa tokko kan Yuunaayitid Neeshinaa dhayilee uumchee jedhanii nu ari'an. Gabbaheeti boo'ee nu maaliif bochaa jennaani ani tanaan boo'u jedhe. Guyyuma tokko osoo addunyaa tanarraa hin deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbattu silaan arkee ni nama jedhe. Bara 1991tti poolis kibab gullallee gaafa waraana nutti bananii xiyyitiin mataa isaa gubbaa dabraa turte silaa gaafas du'ee aranoon waan ammaan tana harka kana hundan harkuu jechuudha. Asiin ga'uu isaatis ni gammadaa jechuudha. Yeroo dheeraa kana 77 hoggaan jiru akka faranjiitti isarraa jalqabnee walumaan jira. Suudiittis qabsooleen nuti goone gaafa mootummaan impaayera Itoophiyaa Oromoo dura dhaabbachuu turte sun kan footoo keenyaan nu barbaadan nuti immoo isaan dura dhaabbanne falmaa turre jechuudha. Isa kana gaara obboleessa kiyya dhabuun na gaddisiisa. Seenaan isaa Nuhoon dheertuudha. Aartist Nuhoo qofaa miti, aartist Dr. Nuhoo Goobanaati. Waan inni hojjete malee guyyaa irraa nama meeqa du'e kan gaggeessaa dhabe. Guyyaa irraa akkuma beekamu jidduu arrumaa guyyuma irraatu nama meeqa du'a. Namni wama gaarii hojjete yeroo dabarfate gaariin dudduubbeessa hafaa. Yoommoo waa gaarii hojjete dabarfanne akkuma inni kaan awwaalcha dhabee kun bakkee kanaa jirutti wahiif awwaalcha dhufne waan inni qabuuf awwaalcha dhufne amma reef kasa gaggeeffannee kaane walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokkummaan inni faarsaa ture ani sirba isaan tokkummaa qofa otoo hin ta'in kan tokkummaadhaan ala ta'e hunda isaa hoo dhaggeeffannu faaruu malee sirbaa miti. Akkasii miti faaruudha hundi isaa wanni isaa keessaa bahu. Faaruun isaa uumaa faarsa, uumama faarsa. Jirtu Nuhoon hin duune Nuhoon hin duune Oromoo meeqaa jira Nuhoon hin duune ani du'e hin jedhu ni jira Oromoo Nuhoon ni jiraami takkummaami ummata Oromoo takkummaami ani nin gammadaami isiniin na gammachiisaniifi takkummaa Oromoo takkummaa waan biraa waan inni isiniin jedhuun qabu baay'ee galatoomaa anaafis sabrii naaf hadhadhaa isin harkinaa nuti hin jabaadhe ani harkaa keessaniin arra jabaadhe ani malkaan Nuhoon dhabe ummatni Oromootis Nuhoo dhabdanii jirtanii ni jirtan moo jirtan? Alhamdulillah. Jireenyaaf dhaladhee rakkoo
jiru lafarra